Boqonnaa torba aadaa siyaasa Oromoo fi hoogganummaa. Rakkinni siyaasaa Oromoo akka sadiitti of mul'isa. Tokkoffaa, hawaasni Oromoo siyaasaan qoqqoodamaadha. Qoqqoodamiinsi kun ammoo uummataa fi hoogganoota birattis ni mul'ata. Lammaffaa, hawaasichi hooggana murtii dimokiraatawaa imaammata hunda hammataa fi bal'aa hin ta'in tarkaanfachiisu jala yaa'a. Sadaffaa, hoogganni dhaloota haaraa kanneen hamilee fi jabinni irraa mul'atu carraa muuxannoo fi ogummaa hoogganummaa gahaa argachuu dhabuudha. Akka amma mul'atuttii fi kaayyoo sirna gadaa hordofnaa jechuun jiraatullee hoogganummaan laf jala hojiirra oolaa jiru kan hawaasichaan wal quba hin qabne ta'ee argama. Haalli kun seenaa keenya kan jaarraa yookiin bardhibbee afran darbe keessa qaxxaamurree fi nafa jireenya hawaasa keenyaa ta'een wal qabata. Bardhibbee 17ffaa fi cinaa dura Oromoon lafa isaa deeffachuuf yommuu duule walirraa faffagaachaa waan deemeef warri moggaa turan walgayiilee gumii gaayyoo kan waggaa 8 godhame dimokiraatummaan hooggana isaa haaromsuu irraa hirmaachuun ulfaataa dhufe. Duulli daangaa biyya Oromoo tiksuu fi deebisuu kan walakkeessa bardhibbee 17ffaa kaasee haga dhuma bardhibbee 18ffaatti geggeeffame waltoomni gadaa tokkichaa hanqate naannootti of bulchuun akka dhalatu godhe. Mootummoonni xixinnoon haala kanaan uumaman hoogganoota gadaa gumii gaayyoon utubamaniin adda citaa dhufan. Deemsa keessa bulchiinsi gadaa hafe mootummaan naannoon kan aangoo uummatarraa fuudhee harka namoota yartuutti galchuu bakka bu'uu jalqabe. Sirni mootii naannolee Walloo, Wallaggaa, Dambiyaa, Goojjam, Gibee fi Giddugaleessa Oromiyaa bakka tokkotti uumamuu jalqabe. Akkasis ta'ee bulchiinsonni dimokiraatawoo ta'an haga koloniin Itoophiyaa dhuma jaarraa 19ffaa dhufee hin balleessinitti ni turan. Kaayyoo fi kabajaan gadaa naannolee Booranaa, Gujii fi Jibaat faatti tikfamee jiraachaa ture. Addaddummaan xixinnoon Oromoota gidduu ture dhufiinsa warra alagaa kan bardhibbee 16ffaarraa kaasanii humna namaaf gabraa akkasumas qabeenya gabaaf oolu barbaachaaf gara gaanfa Afrikaa dhufuu jalqabaniin daran babal'ate. Walakkeessa gara dhumaa kan bardhibbee 19ffaa keessa sirni warra tujaara addunyaa Ingilizii, Faransaayii fi Xaaliyaanonni walakkeessa gaanfa Afrikaa darbees biyya Oromoo fi Oromoo dhuunfachuuf gahan. Koloniin Abisiiniyaa yookiin Itoophiyaa aangoo isaa gadi jabeeffachuuf jecha Oromoo adda addaan qooduutti bobbahe. Aangoo isaanii tikfachuuf jarri Abisiiniyaa Oromoo keessaa gita duuka buutotaa dhimmoota fiixa baasanii fi uummata irraa golgaas giddu deemtus akka tahaniif uummatan. Abbaa irrummaan mootummaa Itoophiyaa qabsoon bilisummaa Oromoo laf jala geggeeffamuuf dirqamuu fi anatu kallachaa jedhanii yaaduu fi sirni marii dhugaa fi dimokiraasii hir'achuun hoogganoonni qabsoo Oromoo olii gadi malee labbaa yookiin gadi oliis ta'uu dhabuu jajjabeesse. Haalli kun hooggana namoota haga xinnoo qofatti daangesse karaa biraatiin ammoo hoogganaa heddummaatee fi wal bubuuse uumuu danda'e. Yaaliin wal toomsuu yookiin adda faffacaasuu hoogganaa kan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti mul'atu wanneen wal faallessan kanneen jiraachuu agarsiisa. Sabboontonni Oromoo bara 1960 keessa waldaa Maccaa fi Tuulamaa ijaarratanii sanboodas bara 1970moota keessa adda bilisummaa Oromoo ijaarratanis kanneen adda bilisummaa Oromoo dhiisanii jaarmaa biraa tolfatanii turan. Jaarmaan isaanii haga isa dhiisanii irraa bahanii ga'uu fi bu'aa argamsiisuu hin dandeenye. Rakkina kana furuu hanqachuunis rakkina hooggansa siyaasaa Oromoo uume. Dabalees inumaayyuu adda bilisummaa Oromoo keessatti illee tokkummaa ititaan jiraachuu dhabuun rakkinni ulfaataan qabsoo Oromoo harkaa qabaachuu akeeke. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti shoora olaanaa taphachuun kan hin haalamne ta'us rakkina walta'iinsa dhaaba hoogganootaa furuuf tarkaanfii quubsaa akka hin fudhanne argama. Jaarmoleen qabsoo bilisummaa Oromoo hafan utuu homaan godhin adda bilisummaa Oromoo qeequu fi balaaleffachuu hojii godhatu. Hayyoonni baay'een attamitti Oromoon hooggana siyaasaa ofii dhabee kolonii addunyaa fi warra Itoophiyaatiin akka koloneeffatame, akka saamame, namummaatii akka bahee bal'inaan ibsu. Wanti hagaarraattuu hin ibsaminii fi furmaata hin argatiin waa'ee hooggana siyaasaa Oromoo fi ijaarsa humna namaati. Utumallee bara 1960 fi 1970moota keessa Oromoon hooggansa siyaasaa jechuunis jaarmiyoolee walabaa uummachuun jiraates rakkinni hooggana siyaasaa cimaa qabaachuu dhabuu akkuma itti fufetti jira. Kanaaf sababaaleen gurguddoon laafinoota koloneeffatamuu keenya dura hoogganummaa fi dhaabbattoota keenya irraa dhaallee dhiibbaa sirna kolonii Itoophiyaa fi kufaatii ilaalchaa fi eenyummaa Oromoota mul'atoo aadaa ijaarsa keenyaa burjaajessuudha.
Boqonnaan kun dhufiinsa rakkinoota hooggansa qabsoo Oromoo karaa qaamota aadaa fi jaarmolee ija seenaa ilaala jechuunis sakatta'a. Seenaa duubbee. Seenaa hoogganummaa Oromoo kan darbe yoo ilaalle bifoota lama qaba. Innis gaarii fi badaadha. Cinaacha gaariin isaa sirna gadaa jalatti walabummaan jiraachuu, bulchiinsa bakka wal bu'uu kan sirna walqixxummaa hawaasaa qabaachuudha. Baroota dheeraaf Oromoon sirna gadaa jalatti karaa siyaasaa fi aadaa wal ijaaranii bilisummaa isaanii tikfatanii jiraatan. Sirna gadaa jalatti seera, walqixxummaa, hawaasa gidduutti haqaa fi dimokiraasii tolfatanii ittiin wal hoogganan. Keessattuu gadaa dhimmoota hawaasaa fi siyaasaaf oolfachuun saaminsaa fi wal cunqursi siyaasaa akka hin jiraanne gargaare. Mudaan ture ammoo gadaan sirna walqixxummaa waan tureef sirnoota hawaasaa biroon kanneen hojii saamichaa fi cunqursuu irratti hundaa'anii sirna bulchiinsaa baranee barnootaa fi teeknooloojii babal'ifataniin dorgomuu hin dandeenye. Dhufaatii fi dhimmoota hawaasa Oromoo keessaa harka naqachuun impaayeroota Turkii, Itoophiyaa fi warra Awurooppaa waraanaan nagadaanii fi koloneeffachuun sirni badaan uummatan kan saamichaa fi hacuuccaa hagam tokko hooggana siyaasaa Oromoo akka hube mul'isa. Haala sanirraa kan ka'e hawaasnii fi hoogganni siyaasaa Oromoo balaa keessaa fi alaatiin hubamuu jalqaban. Sababa dhiibbaa alaa fi dadhabbii keessaatiin sirni gadaan waltoomina dhabnaan naannolee Oromiyaa gariitti abbootiin irree kanneen humnaan of irroomsanii fi aangoo dhaallee jedhan bibbiqilanii warra uummata bakka bu'an buqqisuun sirna bulchiinsaa hamaa uummachuu jalqaban. Naannolee Oromiyaa tokko tokko keessatti sirni mootii bifa isaa isa duubatti hafaa waliin mumullachuu jalqabe. Sirni siyaasaa kun kan adda addummaa gitaa irratti hundaa'edha. Bakka hedduutti gitni siyaasaa kun booda lalaa fi dadaanis sirna siyaasaa Itoophiyaatti gale. Amalli badaan gantummaa kun hawaasa Oromoo keessaa biqiluuf sababoota keessaa fi alaa hedduun jiraachuu danda'u. Walakkeessa dhumaa 19 keessaa warri Abisiiniyaa koloneeffattoota Awurooppaa fi gita gantuu Oromoo isaaniif bitamuu filatteetti dhimma bahuun Oromiyaa harka jala galfatan. Sanirraa kan ka'e gurmuun Oromoo caasaalee Itoophiyaatiin akka malee hacuucame. Hoogganni siyaasaa Oromoo salphifame, mirgi naannootti of bulchuu dhoowwame. Haala rakkisaa akkasii kana keessatti humnoonni siyaasaa Oromoo 1960moota keessaa bifa waldaa wal gargaarsaan 1990moota keessa immoo bifa jaarmaa qabsoo bilisummaatiin as bahan. Dhalatiinsi waldaa Maccaa Tuulamaa fi adda bilisummaa Oromoo uumamiinsa hooggana siyaasaa Oromoo kan hiree ofii murteeffachuu fi bilisummaa Oromoo akeeka godhatee jalqabamuu mirkaneesse. Addi bilisummaa Oromoo dammaqinsa siyaasaa Oromoo ol kaasuun Oromummaa yookiin sabboonummaa Oromoo dagaagsuuf shoora guddaa taphateera. Ammeenyi sirna hamaa Itoophiyaa godaannisni sirni mootii fide hojii waajjiraaf muuxannoo dhabuun safuun maalummaa fi ilaalchi Oromummaa kaafame kan alagaan bakka buufamuun waltajjiin marii fi yaada wal jijjiirrachuu dhabamuun honga ilaalchaa fi eenyummaa beektota Oromoo irraan ga'e. Sun ammoo humnaa fi hamilee ittiin seexaa hooggana siyaasaa uummatanii kan dhabne deeffachuuf qabsaa'uu hanqise. Qabeenyi, beekumsii fi humni hayyoota keenyaatti hanqatan kanneen akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo fiixaan baasuuf adeemsa godhamu keessatti rakkoolee sadarkaalee naannoo biyyaa fi addunyaattis karaa siyaasaa, dinagdee fi hawaasaas mudatan irra aanuu fi qabsoof haala aanjessuuf gargaaru. Rakkinoota hooggansa siyaasaa Oromoo si'anaa. Hoogganni siyaasaa ammaa haala dur hin jirree keessatti dhalate. Sabboontota Oromoo haga yartuu muratoo fi fageessanii yaadantu faallaa sirna yeroos turee dhaabbatanii baroota 1960mootaa fi 1970moota keessaa hooggana kana utuban. Sirni siyaasaa Itoophiyaa kan uumameef Oromoota Itoophiyummaatti of jijjiiran karaa mana barnootaa fi caasaa biraanis leenjifachuun isaanii fi uummata Oromoo gidduu ergamtuu fi qunnamsiistuu tahanii akka tajaajilan qopheessuudha. Beekaa Oromoon akka hin baratne gochuuf shirri isaan dhimma itti bahan gantoota baratan hedduminaan argachuu irraa iggiteera. Caalaatti immoo maloota siyaasaa fi aadaatti dhimma bahuun kun kan dabalatu gara ofiitti jijjiiruu fuudhaa heeruma siyaasaa karaa amantii fi imaammata qoodanii bituu faatti gargaaramuun mootummaan Itoophiyaa gantoota jalatti galan aadaa fi siyaasaa irraa dhalatan irraa fageessuun hogguu akka isaaniif gugguufanii fi gooftummaa jaraa fudhachuu mirkaneessan godha. Oromoo keessaa namoota yartuu qofatu shira xaxaa diinaa kanatti bayyaanatee seenaa saba ofii, aadaa fi maalummaa ofii jabeeffatee kan cunqursitoota kolonii Itoophiyaa ofirraa faccisa.
warra akkasiitu ijaarsa qabsoo bilisummaa Oromoo jalqabe. Kanneen hogganoota jaarmaa qabsoo bilisummaa Oromoo ta'an keessaa garii warra duraan mootummichaaf hojjechaa fi deeggaraa fi qabsaa'ota dura dhaabbataa turanidha. Sanas gochaa kan turaniif dammaqinsi siyaasaa qabaachaa turan shira diinaa hubachuuf gahummaa waan isaan hin qabaachifneefi. Walumaa galatti Oromoonni giddu deemtummaan diinaaf tajaajila kennan magaalota Oromiyaa kan qubattoonni diinaa keessatti heddummaatan keessatti golgamanii jiraatu. Dhaabbattoonni Itoophiyaa kanneen siyaasaa, amantii fi miidiyaa gantoota baratoo Oromoo irratti dhiibbaa guddaa qabu. Kanaaf Oromoonni baratan hedduun mooraa Itoophiyaatti galuun mul'ata. Oromoonni bayanatanii kana keessaa bahan ajjeechaaf barbaadamu. Mootummaan Itoophiyaa, mootummaan Somaaliyaa fi ayyaanlallattootaa fi booddeessitoonni gabrummaa filatan bilisummaa Oromoo dura ni dhaabbatu. Waan ta'eef hogganoonni waldaa Maccaaf Tuulamaa fi adda bilisummaa Oromoo bu'uuressan kan miseensota murna isaanii wajjin dhabamsiifamaniif daran ammoo kan miidhaa fide mooraa siyaasaa sabboontota Oromoo keessatti baroota 1970 hanga 1980 rakkoolee fi afaan faajjiin dhalachuudha. Sun ta'uu kan danda'e harkifannaan guddina Oromummaa, muuxannoo hojii siyaasaa fi ayyaanlallattummaa siyaasaati. Namoonni yartuun siyaasa gosummaa fi amantiitti dhimma bahuun tokkummaa dhaabichaa booressanii wallabbii fi rakkoolee biraas uuman. Rakkooleen akkasii dhaabicha gaadiyanii qabsoo bilisummaa Oromoo guddina dhoowwan. Sanarraa kan ka'e qabsaa'onni Oromoo adda adda bahanii utuu waraana Itoophiyaa fi Somaalee lolanii walii isaaniis lolan. Haala san keessatti ilmaan Oromoo qaqqaaliin wareegaman. Namoonni haala isaan ittiin wal dura dhaabbatan beekan sanarraa hafee jiraachuu adda bilisummaa Oromoo akka ajaa'ibaatti lakkaa'u. Adda fottoqiinsi siyaasaa sun mudatullee diinonni heddummaatanis qabsaa'onni sanirraa dandamatan tokkummaa adda bilisummaa Oromoo tiksanii jiraachisaniiru. Qabsoo bilisummaa Oromoo itti fufsiisaniiru. Walamantaan siyaasaa fi murannoon miseensotaa fi hogganoota dhaabichaa adda bilisummaa Oromoo yaadaa fi jaalala sabboonummaa Oromoo uummata keessa babal'ise. 1991 keessa adda bilisummaa Oromoo jaarmolee siyaasaa Oromoo waliinuu utuma shakkuu mootummaa ce'umsaa Itoophiyaa irraa hirmaate yeruma waggaa hin guunne san keessatti saba Oromoo akeeka dhaabbateef barsiise. Yommuu uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo ofitti simatan mootummaan Itoophiyaa kan hogganoota Tigraayin geggeeffamuu fi jaarmoleen faasistii hedduun adda bilisummaa Oromoo fi qabsaa'ota Oromoo balleessuuf abbalan. Yeroo sanatti hogganni adda bilisummaa Oromoo haala san dura dhaabbachuuf akka tolutti of qopheessee hin turre. Maaliif? Gaaffii kana dhugaa fi ga'ummaa fi utuu ija loogiinis hin ilaaliin deebisuun siyaasaa Oromoo tolchanii hubachuun wal qabata. Yommuu nam-tokkeen yookiin namoonni hoggana keessaa dantaa mataa isaanii jala goranii karaa milkeessaa qabsichaa irraa maqanii yaadni isaanii rakkoo tureef waan furmaata hin ta'iniif ni kufe. Karaan siyaasaa jal'inaa fi loogiin guutame akkasii qabsaa'onni rakkoo hawaasa Oromoo keessa jiru furuuf ga'ummaa akka hin qabaanne ittisa. Utuu rakkoon qabsoo Oromoo namoota haga tokko kan jaarmicha keessa jiran kaasuun furmaata ta'uu danda'a ture. Rakkooleen qabsoo bilisummaa Oromoo kanneen asii gadi dabalata. 1. Hirna tokkummaa ititaa fi waliin hojjechuu dhabuu. 2. Haala banaa fi ifa ta'een wal mari'achuu dhabuu. 3. Oromummaan babal'achuu hafuu fi cimina siyaasaa, aadaa, ilaalchaa fi tarsiimoo Oromummaa itti guddifatan dhabuu. 4. Gaafatamummaan hogganootaa fi duuka buutota isaaniitti dhagahamuu dhabuu. 5. Siyaasa aadaa fi ilaalcha ergifatame gadi lakkisuu dhabuu fi 6. Qabeenyaa fi humna qabnutti haga ga'uu dhimma bahuu hanqachuudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo kan hoggana ititaa fi tokkoome dhabeef hogganoota dhaabicha utuban kanneen akka Hayilemaariyaam Gammadaa, Jeneraal Taaddasaa Birruu, Ajajaa Dhibbaa Maammoo Mazammir, Baaroo Tumsaa, Ramadaan Huseen, Elemoo Qilxuu, Magarsaa Barii, Damisee Tacaanee, Yiggazuu Bantii, Abboomaa Mitikkuu fi Muyee Abdoofaa yeroo malee wareegamaan dhabuudha. Utuu Oromoonni beekumsa gahaa qaban jiraachuun argamuu isaanii dandeettii qabanitti dhimma bahuun jabina siyaasaa, aadaa waloon hojjechuu kan yaada, aadaa hojii gaarii fi ilaalcha filatame irratti hojiitti hiikan uumanii rakkoo hoogganaa furuu isaanii hin argine. Wanti irraanfatamuu hin qabne jireenyi ilmaan namootaa hogguu haaraa fi jijjiiramaa waan ta'eef mul'ataa fi tarsiimoon kamuu yeroo yerootti madaalamuu fi irra deddeebi'amee ilaalamuun hogganni dhaabaa haala mudatu waliin tarkaanfatee haala haaraa dhalatuu fi carraa dhufutti dhimma bahuu danda'uun ni eegama. Hirrinni hoggana siyaasaa qulqulluu fi ifaa kun qabsoo bilisummaa Oromoo carraa guddachuu sirnaa fi sirna malees
caasaalee siyaasaa fi hawaasummaa kan cimuu Oromummaaf gargaaruu fi tarkaanfii nam-tokkee haga walootti fudhatuu dandeessisuu dhabsiise. Hojiin ifaa fi harka lafa jalaan raawwatamu waan walitti hin qindeeffaminiif miseensonni hoggana siyaasaa Oromoo dandeettii hoogganummaa kan wal mariin hojjechuu fi dirqama isaanii raawwachuuf gargaaru akka hundattuu qabaachuu hin dandeenye. Aadaan hojii waajjira geggeessuu Oromoo keessatti waan hin babal'atiniif hoogganni Oromoo kan muuxannoo irraa fudhatu hin qabaanne. Kanaafuu namuu akka itti fakkaatetti waan dalaguuf waan adda addaa fi inuma kan wal faallessu raawwatu. Wal hubannoo dhabne hoogganoota gidduu kun wal shakkii marii ifaa fi yaada wal jijjiirrannaatti gufuu ta'ee hoogganootaa fi hoogganoota miseensaa fi hoogganoota gidduutti uumuu danda'e. Bakka hoogganni wal ta'ee hin jirretti amala siyaasaa, aadaa, hamii jettee fi nama gammachiisuuf dalaguun bakka qabatee wal hubannoo fi mariitti karaa cufa. Akkuma jaarmaa kamiittuu jaarmiyaan qabsoo bilisummaa Oromoos eenyummaa waloo kan tarkaanfii gamtaatti geessu qabaachuu qaba. Qabsaa'onni Oromoo utuu ifatti wal mariin jiraachuu hin aadeffatiin Oromummaa dagaagsuu hin danda'an. Wal amansiisuun, dandeettii xiinxalanii wal agarsiisuun, dandeettii wal qunnamtii fi haasaan, dandeettii wal caqasuu fi walirraa barachuun hooggana cimaa uumuuf qoonni hoogganaa murteessaadha. Qindoomina ifaa fi laf jala geggeeffamuu gahummaan fiixa baasuu fi gartuu siyaasaa hundarraa walitti dhufuu fi tarsiimoo fi yaada wal fakkaataa qabaachuun warra hafan hiriirsuu danda'e uumuuf hoogganni gaafatama qaba. Akka seenaan beekamutti jaarmoleen siyaasaa hedduu keessatti hoogganoonni kophaa taliiganii fi waamara dhuunfaa isaanii jala galfatanii geggeessan jiraataniiru. Jaarmaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis kun hojiirra oolfamuuf ijibbaatameera. Garuu aadaa dimokiraasii fi maalummaa Oromoo wajjin hin deemu. Oromoon gootota isaa kan dhiiraa fi dubartiis ni jaallata, ni dinqisiifata. Haa ta'u malee hoogganoonni haala ifaa fi walitti dhaabbateen hojjetanii siyaasaa Oromoo milkeessuu irraa eega. Oromoon akkaataa bulchiinsa Habashaa ni balfa. Oromoon hooggana kophaa fi kan dantaa mataa isaa kan jaarmichaan qixxeessuu fi miseensota irraa addatti of ilaalu ni tuffata, ni jibba. Dhuguma dubbachuuf hoogganoonni siyaasaa Oromoo hooggana waloo yookiin kan kophaas miti. Garuu kanneen aadaa fi amala warra Habashaa ergifachuun hooggana nam-tokkee uummachuu qalbisan hin jiran jechuu miti. Hoogganni kophaa jaarmaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti calaqqisuun waan haalamu miti. Hooggana siyaasaa Oromoo gidduu tokkummaan jiraachuu dhabuun Oromoonni gariin naamusa cabsanii seera dhabummaa fi abdii murannaa agarsiisuun ni jira. Utuu seera dhabummaa fi abdii murannaa uummata keessatti mul'atuu fi cillaanfannoo kophaa hoogganuu dura utuu hin dhaabbatiin jaarmaa hunda ammataa fi hooggana gahummaa qabaatee hiree murteeffannaa nu gonfachiisu horachuu hin dandeenyu. Qabsaa'onni Oromoo hooggana of bilisoomsuu kan hoogganuu fi hoogganamuu wal fudhachiisee injifannoon nu ga'u qabaachuuf ifatti dubbachuu yookiin falmachuu fi qabsaa'uu qaban. Hooggana siyaasaa cimaa fi tokkummaa qabu qabaachuuf qabsoo gochuun akkuma jirutti ta'ee qabsaa'onni Oromoo seera dhabummaa siyaasaa abdii kutannaa yookiin harka kennuu fi ilaalcha farra hoogganummaa kan darbee hawaasa keenya keessatti mul'achuu jalqabe dura dhaabbachuun ni barbaachisa. Seera dhaboonnii fi farroonni hoogganummaa hoogganni cimaan akka hin dhalanne dhimmootaaf fardoomina hin qabneef bakka kennuun addaddummaa gandummaa gosummaa fi amantii hin jirre hafarsuun siyaasaa naannoos geggeessaa hoogganootaa fi jaarmolee jajjaboo xinneessuu fi maqaa balleessuutti bobbahu. Hoogganoonni keenya kanneen gaafatamni itti dhaga'amuu fi amanamoo ta'uu gaafachaa ilaalcha jibbaa fi maqa xureessii hoogganummaa geggeeffamuu dura dhaabbachuunis ni feesisa. Oromoon hoogganoota ciccimoo fi dimokiraatawoo isaaf gatii kennuu jajjabeessuu fi bira dhaabbachuun diina keenya isa hamaa mo'uuf gargaara. Hoogganni sirnaa fi caasaa gaariin hin ijaaramin jabina qabaachuun waan hin dandeenyeef hoogganni qabsoo Oromoo akka booda aangoo mootummaa fudhachuu danda'utti caasaa ifaa fi gahaan ijaaramee argamuutu irraa eegama. Qabsaa'onni Oromoo utuu adeemsaa fi maalummaa hoogganaa fi hoogganamtootaa hin baratin hooggana caasaa maluun utubamuu ijaaruu hin danda'an. Akkuma hoogganoonni maalummaa fi amala hoogganamtoota isaanii haga ga'uu hin hubannetti hoogganamtoonnis waa'ee hooggantoota isaanii fi hoogganummaa odeessa ga'aa hin qaban.
Hogganoonni miseensotaa fi deeggartoota isaanii gorsuu kan jaallatan ta'us gadi bu'anii isaan wajjin hariiroo gaarii uummachuu fi mari'achaa hojjechuu fi yaada isaanii dhaggeeffachuuf hamilee hin qaban. Yaadaa fi muuxannoo hogganamtootaa bu'aa qabaa waan ittiin fakkaanneef miseensota irraa yaada argachuuf hin tattaaffatan. Hogganummaan adeemsa walitti dhiyeenyaa fi walqunnamtii hogganoonni miseensota waliin qabaatanii barsiisuu fi dammaqsuun hubannoota isaanii ol kaasuudha. Haaluma wal fakkaatuun Oromoonni gariis akkaataa hoggantootatti dhiyaatanii sirreessuu hin yaaliin hoggantoota qeequu fi balaaleffachuutti gadi taa'u. Itti bahii gochaa isaanii kun mudaa maalii akka qabaatu hin hubatan. Utuu laafinaa fi dadhabbii miseensotaa hin bariin kan hogganootaa baruun ulfaataadha. Qoodni hogganoota biyyaalessaa Oromoo kan balaa qabu xaxaa fi ulfaataa ta'ee argama. Hogganoonni siyaasaa Oromoo karaa siyaasaa, ilaalchaa fi waraanaas keessaa fi alaan itti duulameera. Haga har'aatti yaada hiikaa fi galii wal fakkaatu qabaachuu, faajjii fi afaan tokkicha qabaachuun jiraachaa jiran. Akkuma qabsichi lakkoofsa hirmaattotaan heddummaatee fi naannoon ga'uun babal'ateen laayyootti hogganuun ni ulfaata. Sanaaf ga'ummaa qabaachuuf hogganni tokkummaa keessaa ogummaa, gargaarsaa fi gurmuu waliif ta'uun dirqama. Utuu amala yeroo darbee hin jijjiirin, utuu ilaalchaa fi qabaa haala haaraa dhalatuuf of hin qopheessinii fi tokkummaa keessaa cimsachuuf sadarkaa hundaatti wal hin ijaarinii fi humnaa fi qabeenya Oromoo guutuutti otoo hin sochoosiin haaluma baratameen kan itti fufamu yoo ta'e hogganni Oromoo rakkoo duraanii fi kasaaraa seenuun ni mala. Hogganoonni qabsoo Oromoo murna ofii qofatti hirkachuu fi daandii siyaasaa dhiphoo hordofuu fi ilaalcha siyaasaa ergifatame hordofuu dhiisee dimokiraasii fedhii fi dantaa Oromoo waliin deemu hordofuu qaba. Hogganni yaada garagaraa burqisiisuu danda'u Oromoo keessatti akka babal'atu carraa kennuu fi hariiroo gaarii isaa wajjin uummachuun jajjabeessuutu irraa eegama. Hogganni Oromoo uummata wajjin dubbachuu fi dhaggeeffachuu qaba. Kana kan godhaniif uummatichi falmaa hiree murteeffannaaf godhamu keessaa akka hirmaatuu fi abbaa qabsoo bilisummaa deemaa jiru ta'uu akka hubatu taasisuufi. Ofiin of bilisoomsuun dhufuu kan danda'u yoo Oromummaatti dhimma bahanii ofirratti abdii, dammaqinsa, ijaaramuu fi of bilisoomsuutti akka amanan wal taasisuuni. Kun kan ta'uu danda'u yoo Oromummaa akka ilaalcha hangafaa fi akka ilaalcha qabsoon bilisummaa keenyaa ittiin masakamuutti fudhatan duwwaadha. Oromummaan ilaalcha yookiin qajeelfama mirga dhala namaa kabajuu akkuma ta'uu isaatti mul'ataa fi kaayyoo Oromoo of keessatti hammatee akeeka bilisoomsuu, warraaqaa tahuu, dimokiraatawaa fi waliin jiraachuun beekamuu qaba. Yeroon amma keessa jirru kan itti gaaffii fi yaada haaraa marii dimokiraatawaaf karaa saaqee kaayyoo of bilisoomsuu fi birmadummaa ilmaan namaa jajjabeessan burqisiisuun nurraa eegamudha. Boqonnaa 8ffaan walitti deebina. Kan barreesse Piroofeesar Asaffaa Jaallataa, kan seenesse Biqilaa Manuuti. Ammaaf kanuma. Nagaan.